BBC تقرنيا دحر إسراء دقائق كجمريو نكتكتاتلنا نعدم كون سجنتا BBC أفان أوروموتي نولين ترا Maleeyoyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya am jalqaba. Oduu galgal kan isiniif dhiyeessin keessaa Oromoon keenya irreechatti hirmaachuuf Oromiyaatti malaa jiran. Siyaade Oromiyaa irreecha hirmaadde uummata Oromootiin wal argine waliin bashannanne waliin gammanne Rabbii galatti galcha baay'ee gammachuu guddaatu na dhaga'ama. Masqalii amantamoo aadaa akkamiin kabajama? Yoo koodare birraa daangulee koojedha amma birraan misirroodha kanaafan siin jedhe karaa adda addaa sirbamaaf karaa adda addaa faarfama. Weerarii boolaa miidhaa akkamii Ugaandaa fidaa jira sagantaa keessatti saniif ibsina kanaaf oduu dabalatan waliin tura an asli galgaloo. Oduuteen jalqabuuni irreechi Oromoo kabirraa bakka adda addaatti kabajamuu jalqabee jira. Ka addaatti hirmaatota hedduu bikeessa fi ala irraa hawwatu irreechi hora Finfinnee fi Arsadii ammoo onkololees tokkoo fi lama kabajama. Oromoon bikeenya kee jiraatan ammoo irreechi bara kana irratti hirmaachuuf konkolaatan sanbata Naayiroobii irraa Oromiyaatti qajeelanii jiru. Keessumaa gosti Oromoo Ormaa ka keenya naannoo Taanariivaa jiraatan hawwii dheeraa milkeeffatan. Waggaa 4 dura guyyaa tokko Oromiyaa deemanii akkamitti akka sabisaanii arguuf hawwan nutti himanii turan. Jirra 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 jirra. Warwaliin dhufne nuti yoo dhagiti qofa cinne Oromoo washiif nu qabdulle fe'en maana daktan teenna akos dhagganneeyyu. Wannu fe'en abba gadaa Oromoo waan erga fe'en kabooraan erga fe'enaa sila wat dhufne aadaa wat malfennaa tokkuma fe'ena tokkuman jabeenna. Nuti wal qabanne akkan tokko isaan fe'en duraan gargar banne amtaa wal baranne dhaaba durii jaarrolee hin tageettamu taasan wal barattanii wal daramtanii antaniin fe'en nuti akkam wal baranne wal qaban fe'en. Waa'ee keessan baay'ee hordofee jira wal arguun keenya yadiyaatti fakkaata yoo waaqa jedhee inshaallah wal arguutiin oolu. Hawwiin isaanii milkaa'ee am yeroo jalqabaa fi Oromiyaatti irreeffachuuf jilii Naayiroobii kaa'ee ag Itoophiyaa imalaa jira. Gammachuu isaanii akkanaan ibsu. Iyyaa seeniyyoodha kan foollee shittuudha siyaade Oromiyaa anin Oromoodha garuu Oromoo Ormaati addaan fagaannee jirra lafaan gargar fagaanne lafeen teenna takka garuu kan inni amma asiin nagahee ana kan lubbuun jiru. Amma Oromiyaa deemee irreecha hirmaadde uummata Oromootiin wal argine waliin bashannanne waliin gammanne Rabbii galatti galcha baay'ee gammachuu guddaatu na dhaga'ama. Uummati keenya uummata Oromoo wal baruuf qarree fi qeerroo Oromoo jaarsa Oromoo uummata Oromoo martinuu wal baruu qaba. Waayilii keenya yaadata biraanuu jil kan hordofaa jira. Imalli isaanii maal akka fakkaatu gaafadhe ture. Hayyaas ni galatoomi. Imalli keenya amma yoonaa gaarii ture. Mooyyalee geenyee jirra kaleessa Naayiroobii irra kaane. Bunni xiqqoo hama gara kaaba Keeniyaa kana xiqqoo shiino'a. Isuma keessa dabarree garuu mooyyalee geenyee amma namoonni gara Itoophiyaatti ayyaana irreechaa bara kanaa kabajuudhaaf imalaa jiranii. Jilli kun gariin mooyyalee qubatee jira. Gariin ammoo kan duubatti hafanii jiru. Isaaniin eegaadha kan jiranii. Amma yoonaa haalli jiru dassa. Warri imal kan keessa jiranii arkii guddaan warra Taanariivaa irraa dhufanii Oromoo Ormaati maan jedhan? Aslii yaadatte yoo ta'e ganna 4 dura bara 2018 keessaniifatti waliin deemnee turre gana Taanariivaa. Yeroo sana namoonni dubbisneen hagam Oromoo daangaa cicee jiru yookaan immoo Itoophiyaa keessa jiraatu hagam akka yaadanii waggaa kana hunda guutuu osoo waliin argin adda adda cinnee amma garuu yeroon waan dhiyaate fakkaataa jedhanii nutti dubbatanii turanii. Egaa fuula isaaniirra yoo ilaaltu dubbii isaaniirra yoo dhageessu baay'ee akka gammadanii jiranidha. Obboloota isaanii gamas jiranii ilaalanii deebi'uudhaaf irreechi akkamittiin akka kabajamu ilaalanii deebi'uudhaaf baay'ee gammadanidha kan jiranii. Ammayyuu asiif achi deddeemaa mooyyalee daawwachaadha kan jiranii. Hedduu gammadanii si'oominaan kan deemaa jiran. Qopheessa sagantaa kanaa yookiin qopheessa jil kanaa dubbiste? Dubbiseera.
namni sagantaa kana qindeessutti jiru Koomishinii Turizimii Oromiyaa waliin ta'uudhaanidha. Egaa koomishinii sanarraa namoonni hanga Mooyyaleetti dhufatanii jila kana simachuudhaaf qophaa'an illee akka jiranidha kanan dhaga'ee jiru. Kanaafuu guyyaa borii ganamaan ka'anii magaalaa Mooyyalee gama Keeniyaatiin jiru keessa erga naanna'anii booda daangaa qaxxaamuruudhaan namoonni hedduun yeroo jalqabaatiif akkuma jette Taanaa Riiver irraa kan ka'anii Marsabiit irraallee kan isaanitti makatanii jiru. Isiyooloo irraallee akkasuma gara Itoophiyaatti ce'anii simannaan erga taasifameefi booda Finfinneetti imala isaanii taasisu jechuudha. Kunin yeroo jalqaba sagantaan kun qopheeffame qindeessan ati dubbateen maansiin jedhu fuulduraanitti fuufamoo akka nu hubachuudhaaf yaaletti hin jalqabame malee waan dhumu miti. Iyyaafachuufis akka yaaletti immoo kana duuba Oromiyaa fi Oromoo bakka jiru maratti walitti fiduudhaaf yaalii taasifamaa jiruun yookaan immoo Oromiyaa bal'oo beeksisuudhaaf yaalii taasifamaa jiruun sagantaan kun waggaa waggaadhaan akka itti fufuudha hubachuuf kana yaale. Galatoom yaadata. Hayyee hedduu galatoomis. Dhaggeeffattootni ammoo duga gabaabaa addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaa naannoo Tigraayitti caccabaan dhukaa diroonii irra gadhiifame konkolaataa deeggarfaatee rukutee konkolaachisa madeessu UN'tti sagantaa nyaata addunyaa hima. Konkolaachisaa fi konkolaataa irratti miidhaan salphaan dhaqqabu dubbii himaan dhaabbatichaa Rooyitasitti hima. Konkolaatichi namoota sababa waraanaatiif buqqaanii nyaata geessaa ture jedhan dubbii himaan humnoota Tigraay obbo Getaachoo Radaan yakka qaanneessa jechuun gaaf dilbaataa fuultuuta isaarratti barreessee ture. Uganda bakki boolan itti argamteetti eegumsi fayyaa nuu hin godhamne jechuun hojjettoonni fayyaa hojiirra dhaabbatan. Hospitaal Mebende jedhamutti hojjettoonni fayyaa 6 boolan qabamuu himan. Ammaatti namoonni dhibee kanaan shakkaman 34 yoo ta'an dootii namoota 21 ammoo iboola ta'uu kennuullee aman mootummaan. Kaab Keenyaa naannoo Turkaanatti shiftaan horii saamtee nam 11 ijjeessu poolisiin biyyattii beeksise. Warri ijjeessan keessaa poolisoonni 8 namoonni nagaa 2 fi bulchaan tokko jiraachuu himan. Naannichaatti lafdhee dorii fi bisaan irratti walitti bu'uun waan barame. Hidhattoota Al-Shabaab ka Al-Qaa'idaan deeggarame irratti waraan mootummaa Soomaaliyaa baneetti dirooniin Tarkii makamuu isaanii Soomaaliyaa mirkaneesse. Ministeerri dhimma biyya keessaa Soomaaliyaa Mo'allim Fiiqii akka miidiyaa dhuunfaa Yuunivarsaal TV irratti himaneetti dirooniin lolaa fi to'annoo fayyadan humnoota waraan Soomaaliyaa fi gargaarsa qilleensaa kennan. Dabalataanii pireezidantii Raashiyaa Vladimir Putin daangaa biyya ittifachuu fi meeshaa niwukiliyaa fayyadamuuf qophaa'u dubbate. Kuni niwukiliyaa diqqaa taktikal jedhamu Yuukireen keessatti fayyadamuu danda'a jedhamee yaaddoo uume. Pireezidantiin Ameerikaa Joo Baayiden ammoo meeshaa waraana niwukiliyaa fayyadamuun baay'ee balaamaa fi ka erga waraana addunyaa lammaffaa as waraan cimaa kaasuu jechuun akeekachiise. Itoophiyaatti har'a daamarraa borayyaan masqalaa yookiin gubaa yookiin ammoo ayyaan balaatti masqalaan mootii ayyaanaa jedhu Oromoon. Ayyaani kun ayyaanota waggaa Itoophiyaa keessatti kabajaman keessa tokko. Ayyaani kun amantii moo aadaa? Barreessaa kitaaba kiristaanummaa fi Oromoo kataan Lubbalaay Makonnen akkanaan ibsu. Kalli amantiidha. Garuu amma biyyi keenya Itoophiyaan kun aadeffateera. Yeroo ammaa amantiidha, feestivaala, aadaadha, hambaaleedhasi. Namni tokko oduma ortodoksiin ta'in bashannanaaf dhufullee jira. Musliimni illee ni dhufa. Naquun nameessitti hima. Dargaggoonni keessattuu. Kuni wanni agarsiisu amantii qofaa miti jechuudha. Ka'umsa isaati amantiidha malee. Kanaafuu agarsiisuun isaa amma jiru amantiidhasi, aadaadhasi, feestivaala, hambaaleedha kana jechuudha. Egaa amma nuti ijoollee taanee wanni argaa turre Oromoon yoo eebbisu yoo sirbullee yoo gammachuusaa ibsu masqala mootii ayyaanaa jedha. Yoo geerrarullee ayyaanni Oromoon kabaju guddaa keessaa tokkichi masqala kana. Aadanii fi amantii wal keessa jira. Ayyaani masqalaa Oromoof maan? Aadaan Oromoo fi masqalii waliin hidhat qabu? Barreessa ilaalcha Oromoo fi hayyuu arga dhageettii Oromoo obbo Dirribii Dammisee Bokkuu turtii BBC Afaan Oromoo waliin taasisaniin akkasiin ibsa. Oromoon waqtii yeroodhumayyuu akka adda addaatti kukkuteeti ilaala. Akkatti Oromoon kutuu Oromoon egaa dha'a mataasaa qaba. Kalandar jechuu kooti. Urjii ilaalee, baatii ilaalee, bakkalcha ilaalee, aduu ilaalee uummata dha'a mataasaanii uummatan addunyaa kana keessaa afur keessaa Oromoon tokko. Chaayinaa, Hindii fi Maayyaa fi Oromoodha kan saayinsiidhaan wal qabate kalandara kan uume. Kana wal qabachiiseetu haala roobaa fi haala caamaa ilaalee waggaasaa fi ayyaana adda addaa akka dhaasaa kalandara isaatti
ayyaaneffata. Alii jedha Oromoon waqti siizin isa jedhu sana alii afur qaba Oromoon arfaasaa, birraa, bonaa fi ganna qaba. Aliwaatoo jedha Oromoon gannaan. Aliwaatoo jechuun alii yookaan siizinii waan biraa isaan kaanirra wanni adda addaa dafee jijjiiramu. Yeroo kana hubatee Oromoon maqaa aliwaatoo jedhe. Alii waan baay'een ta'u. Aliwaatoo 7 tura. Akka gannaatti kan ilaalamu ganni ji'a 3 miti 7. Aliwaatoo kurni irraa jalqaba. Gaafa masqalli 7 hafu aliwaatoo seena jedhama. Torbii, kurni, saglii, 8, torbii, 6, 5, arfii, lamee, takkee jedha. Gaafa takkeen takka taatu masqalaa gaafa sana bara haaraadha. Tokkoon isaanii kurniin an jedhu kuni bultii 7 qabu. Isaan kun 7 keessaa bahu. Ayyaana qaba aliwaatoo. Aliwaatoo keessa uumamatu jijjiirama dafee namni immoo haala kana wajjinii wal jijjiira. Ibsaa yookaan masqala Oromootti si deebi'a. Masqalli Oromoo kuni naannoo jayii keessa kan inni dhufu. Gaafa aliwaatoo galee calqabee hamma gaafa kurniin dhumee gaafa masqalaatti malkaatti hin irreeffatamu, tulluutti hin irreeffatamu. Ganni cufaadha. Ganni dukkanadha. Oromoon dukkana sana keessa akkasiin godhamu. Yeroo ganni kun bariittaa adeemu nuufaa saaqamu jedhanii mucucoo garanfasa yookaan xorooloo masqala Oromoo kana calqabu jechaadha. Birraan mataansaa siizinii akka misirrootti. Birraan yeroo uumamni misirroo ta'u, yeroo uumamni daraaree dhoqqeen irraa caamee malkaan taliila ta'ee bareedee urgaa'u yeroo aliin misirroo ta'u jechaadha. Kanaaf egaa birraan akka kanatti adeemee yoo koodaree birraa daangulee koo jedha. Amma birraan misirroodha kanaafan siin jedhe karaa adda addaa sirbamaaf karaa adda addaa faarfama. Kun hundumtuu sirba kana fideemmaa inni amantiidhaan waa wal qabatu amantii kiristaanaatiin waa wal qabatu hin qabu. Jedhee gaafa kurni irraa ka'ee takkee dhaqee takkeen takka gaafa taatu masqala. Masqala isaa amma gaafa 17 warri kiristaanaa gaafa masqaliin Kiristoos argamee illeenin argitee jedhanii ayyaaneffatanidha. Kuni fidanii beekaa irra buusan malee dhimmuma masqalii sanaa walirraa hin qabu. Kanaaf masqalli inni kun kan Oromooti, kan uummata Afriikaati, Walaayittaanis, Sidaamaanis, Geeda'oonis, Gaamoonis akka addaatti ayyaaneffata. Kiristaanaadhaan masqaliidhaan waa tokko wanti walitti fidu hin jiru. Tigist Asaffaa rikaadii cabsuuni maratoonii Baaliin mo'atte. Maratoonii kan dhiiraa immoo Eliud Kipchoogeen rikaadii haaraa galmeessee jira. Firaa'ol Balaayii kan qopheessitu kunu. Dorgommii fiigicha maaraatoonii biyya Jarman magaalaa Berliinitti dilbata fulbaana 25 gaggeeffameen atileet Tigist Asaffaa rikardii haaraa galmeessuun injifatteetti. Tigist maaraatoonii Berliin 2022 kana sa'aatii 2 daqiiqaa 15 sekondii 37tti galuudhaan injifatte. Atileetiksiin addunyaa marsariitii isaa irratti seenaa maaraatoonii keessatti saffisaan sadaffaa ta'e galmeessite jechuun atileet Tigistiin dinqisiifachuun barreesseera. Tigist kanaan dura fiigicha maaraatoonii takka qofa kan fiigde yoo ta'u lammaffaa yeroo fiigduttidha rikardii ammaa kan galmeessite. Tigist maaraatoonii Riyaad Saawud Arabiyaatti qophaa'e irrattidha kanaan dura yeroo jalqabaaf kan hirmaatte. Rikardii maaraatoonii Berliin kanaan dura ture daqiiqaa 3 fooyyessuun kan mo'atte Tigist namuu osoo hin eegin mirgaan galteetti. Atileetiin kun yaada dorgommichaan booda kenniteen milkaa'ina argamsiiste kanaan qophii bareedaa akka taasiste himuun hedduu akka gammaddees dubbatteetti. Kanaan dura fiigicha fageenya meetira 800 dorgomaa turteetti. Fiigicha maaraatoonii Berliin miilana kanaan dhiirotaan kan mo'ate atileetii Keeniyaa Eliud Kipchoogeedha. Kipchoogeenis rikardii dhuunfaa isaa cabsuun tokkoffaan xumure. Rikardii maaraatoonii kan of harkaa qabu Kipchoogeen sa'aatii 2 daqiiqaa 1 fi sekondii 9 galuun xumure. Fiigicha kanarratti atileetiin Itoophiyaa Guyyee Adoolaa morkii cimaa godha jedhamee eegamee ture hin milkaa'in hafeera. Kipchoogeen seenaa keessatti atileetii 5ffaa rikardii mataa isaa cabse ta'uun galmaa'eera. Erga bara 2015 as Berliinitti injifannoo 4ffaa galmeessuu isaati. Maaraatooniin Berliin erga 1974 as waggaa waggaan kan gaggeeffamu yoo ta'u atileetonni jajjaboon morkii cimaa kanarratti taasisanidha. Dhaggeeffattootni sagantaan irraa ganumaa an waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Anin Aslii Galgalooti Akborisaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan bulaa.
sagantaa barnoota Working Life qooqa hojiitti hidhate barbaachisaa ta'e bakka waliin barannutti baga nagaan dhufte.